Of alhamdulillah abo khana boda min dakhiyarra gibirri muram. Hay serare abe. Laki hujirare ameti. Abo barsiisaa wajjii wal jeekuu dhiisle. Baay'ee gaariidha garuu akkamit dhiistan? Manuma barumsaatu raguun dhiise. Waslaata. Grupi kana bira asini gannatti cabse akam bago donin kab akanya donin kab bukan donin kab grupi kana bira ya rabbi wagame kan grupi sami wana wado ke kan ne malaka kuma kula la mai tifite yaro na garagaru asini grupi yaro na garagaru achini grupi bodde ni grupi durani grupi ya rabbi Abo kuno tena fakati abo wonde grupi tu ni edu nama ya jiru jirdin sa أو دبينا كان جماعة تجري تنسى باي تنسى ويا ربي قاعد كيف فتوت خينيا خبجة موكا سدود من قام سجنتا خينيا سنجسنا قاعد سجنتا خينيا هرّا هدو لا كم دراني سني ما الفجر بلسخي وادو جرا أدون نجرتي قوسان نجرا هرّا بقولوا دراما تنجرو ماله غرسي أجايبا نجرا أفيرا نشيدا نجرا بلسخي اللين سنزري بوبيزين كاني دفعان مريكا كما أكاسي قوامي أويتوغا أنينا مبوتوغا نوافيرا نسي قامنو مانغا ميجل كبرام الكبرتي أدو وارتي أدو تبريدا oduu boortii tanaan bohaaraati walitti dachaana jidduudha walitti dachaanii waa waliin jennu qabna. Ashama harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon tan oduu bohaartiiti oduu himaa kan isin waliin turu an Iduu Alii Musaati durarrattis hangafoota oduu. Titichi lama odoo yaalii ajjechaa pirezidaantii kanniisaa irratti gaggeessuuf imalaa jiranii poolisii mootummaa kanniisaatiin to'annaa jala oolan. Aangoon faayidaa hawaasaa fi kabajaa hawaasaaf yoo hin taane hallayyaa haasa'antu jechuun mootummaan kanniisaa obbo Jajjaboon dubbataniiru. Muummichi ministeera biyya teenyaa akka paastaa bishaan seenetti rakkachaa jiraachuu isaa oduun achii baatee ni addeessiti. Oduu biyya alaa keessaa immoo intaltii Obaamaa Maaliyaa tan jedhamtu Oromoorraa jaalalaan qabamuun si dhagahame. Dhaabbanni gamtaa Awurooppaa hattuu fi hachisiisaa hundarra qoqqobbii kaayan. Amma oduu bal'inaan. Titichi lama odoo yaalii ajjechaa pirezidaantii kanniisaa irra gaggeessuuf imalaa jiranii poolisii mootummaa kanniisaatiin to'annaa jala oolan. Bal'ina oduu tanaatiif Jamaal Hassan waan qindeeffate qaba. Titichi lama odoo ajjechaaf deemanii to'annaa jala oolan. Titichi lamaan kunis biiroo isaanii mana fincaanii irraa qaama diinaatiin akka ergaman beekamee jira. Titichi lamaan kun maallaqa doolaara biiliyoona lakkaa'anii fi meeshaa garaagaraa wajjin qabamuu isaanii itti gaafatamaan waajjira poolisii kanniisaa obbo Miyaa'uun himanii jiru. Aangoon faayidaa hawaasaaf yoo hin taane kabajaa fi faayidaa dhuunfaa qofaaf yoo ta'e hallayyaa haasa'antu jechuun bulchaan miti dubbatan. Gabaasa oduu tanaatiif Awwii Khadiir. Akka odeeffannoo sabquunnamtii garaagaraa irraa argannetti bulchaan uummataa miti obbo Jajjaboo Dagaagsaa aangoon uummataaf hin taane hallayyaa haasa'antu jechuun dubbatanii. Aangoon rakkoo hawaasaa furuu fi tajaajila addaa hawaasaaf kennuu yoo hin taane bu'aa akka hin qabne obbo Jabaa Dagaagsaa himan. Kana caalaa tokkummaa miti tanaa jabeessuu fi rakkoo hawaasa keenyaa furree uummata keenyaaf qabsaa'uuf murannee kaane jechuun dubbatanii. Muummichi ministeera biyya Itoophiyaa akka paastaa bishaan seentetti rakkachaa jiraachuu isaa oduun achii baatee ni addeessiti. Gabaasni oduu tanaa akka itti aanutti isinii dhiyaata. Muummichi ministeera biyya tanaa rakkoo hamtuu akka nama dinnichaa owwaa liqimsetti rakkachaa jiraachuu isaa beekamee jira. Muummichi ministeera biyya tanaa akkuma bishaan jallisii yeroo obaasan karaa fadhammeessanitti uummata isan geenyan akka motorsaayikilitti oofamaa rakkachaa jiraachuu maddeen ni ibsan. Rakkoo cimaa isa mudate kanarraa kan ka'e halkanii guyyaa walitti dhaabee hagaan maarafu jiraachuun isaa beekamee jira. Intaltii Obaamaa maqaan isii Maaliyaa tan jaamtu jaalala akkaan cimtuu maqaa qeerroo jaamu kanarraa akka garmalee qabamtee dhaga'ame. Sababni isiin qeerroo irraa qabamteef qeerroon nama dhugaaf dhaabbatee fi nama mirga ofii kabachiisu waan ta'eef hubatteeti. Miiliyaan Obaamaa jaalalaan kan qabamte karaa biraatiin qeerroon Oromoodha. Oromoon nama haalaan nama kabajuu fi jaalala saba biraa waliin jiraachuu danda'u ta'uu addunyaan kan ragaa baateefi. Dhaabbanni gamtaa Awurooppaa hattuu fi hachisiisaa hundarra qoqqobbii kaayan. Gabaasa oduu kanaatiif Shaamil waan qindeeffate qaba.
dhaabbanni gamtaa Awurooppaa saamichaa fi rakkoo adda addaa tan ardii Afrikaa keessatti deemaa jirtu dhaga'uudhaan qoqqobbii kaa'an. Qoqqobbiin kunis hattootaa fi hachisiisaanis qabeenyaa fi hojii isaaniitiin kar tokko socho'uu akka hin dandeenye uggura kaa'anii jiran. Saamtotaa fi saamchisiisaanis erga qoqqobbii kana dhaga'an rifaatuu isaan mudateen garaa yaasuudhaan laaffatanii gar tokko socho'uu dadhabanii qofaatii isaanii eeggachaa akka jiran keessa beektonni naannoo sanii addeessanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya oduu himaa kan isin waliin turan Idoo Aliimusaati. Oduun arraaf qabanne asumarra raawwata. Qophii haftee waliin turtii gaarii. Hello, hospitaala Amaanuweeliiti. Eeyyee maal isin gargaara? Dhukkubsataan Abdii namni jedhamu isin biratti argamaa? Kaleessa galgalarraa kaasee kutaatti wal'aanamu keessaa nu jalaa badee jira. Kabade sun dhukkubsataan bar anuma amma wanni an bilbilee fi dhugumaan akka badee jiru hubachuudhaafi. Aboo sareente haadha manaa obboleessa kiyyaa na jalaa ciniinte. Duba qarshiitti wal'aantu haasii kan dhufu maaliif na gaafatte? Lakki aboo saree matana akkana gurgurtuuf hin barbaada. Boolla namaaf qottu gadi fageessiin tariisumaaf ta'uu danda'a. Gowwaan mul'ata hin qabne qilleensaaf buuqqatee tufa. Harreen akka namaa yaaddu jiraachuu baattus namni akka harreetti yaadu hin dhabamu. Har'ana sobuu kee osoo hin taane borusi amanuu dhabuu kootiin gadda. Bara boofti nama hiddu loltuun arraba namatti baaftu. Beekaan beekumsa qabuun yoo gurra ittiin wallaalaa dhagahu qabaateedha. Namni siif sobu deebi'ee akkasii sobu hubadhu. Malaan mala malaasu. Kan garaa jiruuf kan karaa jiru Rabbitu beeka. Ya salam ya salam ya salam. Aboga amma ka obleyan keenya kabajamu gaame amma afeera nashidaa takka isinii qabna. Afeera nashidaa guyyaa har'aatiif isiniif qopheessine obboleessa keenya kabajamaa Munashid Anas Muhammad isin afeerra jechuudha nashidaa isaa keessaa takka nashidaalee hedduu qaba obboleessi keenya. Kanaafuu gaame nashidaa tanaan bohara. Guyyaan bobbaanee galle rabnee kaanu yoomumaa ulamaan ni hidhama. Qabataan ni saamama barsiisonni reebama dargaggoonni jeefama abdii biyyaa yoo gotan bu'aan keenya maaluma tanaan na dhibee jamma mee yoo beeytan noo himaa. Hordoftoota sagantaa teenyaa har'a ijibbaata dheeraa yookaan ijibbaata jabaaboodha keessummaa kabajaa ulfaataa furdaa keessummaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhe keessummaa sanii waliin turtii goonaa hanga dhuma sagantaa teenyaa nu waliin turan afeerraa teenya. Hayyee keessummaa keenya istuudiyoo keenyatti nu argamu keetiif hedduu ulfaadhu furdadhu isin jenna. Mee gaa hawaasni illee suduudhaan nu eegaa jira maqaa keessanirraa haa jalqabnu maqaa keessan eenyu yaama? Maqaan kiyya Waliddiroo Facaasootiin jedhama. Waliddiroo Facaasoo maqaa ajaa'ibaati. Mee gaafiin durarratti siif qabu dur osoo namatti hin dabalamin eessa jiraachuu turtan? Gaara jiraanna. Gaaruma jiraanna gaafa san. Osoo namatti hin dabalamin gaara jiraattanii jechuudha. Akkuma bineensaatti gaara jiraachuudha isinirraa hubanna. Mee gaafa gaara jirtan san maal nyaattan yookaan nyaanni keessan maali gaara san keessatti? Gaara keenya gaawwanni biraan jirtu tiinuma nyaan. Tiinii sanaa taalaan jira. Nyaanni keenya tiinuma. Waan ajaa'iba natti ta'u nyaanni keessan tiinii waan ta'eef isinis akkuma jaldeessaa yaaddanii. Kanaaf waan isin garaagarummaa jaldeessarraa qabdan isin jiru. Isaanuma nutis jaldeessuma. Isinis jaldeessuma jechuudha. Jaldeessuma. Waan gaariidha. Mee eegaa namatti dabalamtanoo eessa jiraattan? Yookaan amma eessa jiraattan? Eegaa namatti dabalamne ani duraan godina addaa Finfinneetiin ture. Amma godina addaa Finfinneerraan gara godina addaa Harariitiin jira. Hedduu waan biree na deebistee garuu waan naan galin takka adda joo jirte larree hundanaa garuu naan gallee additun maali? Adda jechuun tun bar godina addaa jenne additun tanuma. Adduma mataa gubbaa tana jechuudha. Fakkeenya si ta'e sun. Okay hayyee additun tanuma hayyee. Addi tanaatu balataa deemti gartee. Hayyee. Akkanumatti olaaddeeti mataa namaa kana dhaalte. Hayyee. Hogga dhaalte akkasitti deemtee hanga jammuuratti waliin fulaafti. Nutis tanuma akka addaa sanii lafa argu. Waanuma addaa sana isinis lafa tana irratti hojiidhaan agarsiisaa jirtan jechuudha. Akkuma addii mataa namaa gootu nutis adda lafaa tana qullifnee agarsiisa.
hedduu hojii haalaan nama boochisuu hojjechaa jirtanii hedduu itti jabaadhaallee isin jenna. Itti aansuudhaan gaaffiin dhiyaatu warri adda tanaa hoo eessa jiran? Warri adda tanaa haa amma rifeensi kun barroggaa haadame haa kun gurree la dhokateetuma kun godaanee karaa adii kana dhufa. Ayyee. Akkanumatti goggoodaneeti dhabamachuma. Talafaatillee fakkeenyuma saniiti. Sunis akkasumatti godaaneetuma achi buuteessa. Tana hawaasni isinirra beekaa jira. Gaaffiin itti aantu haalli duraanii akkamii kan amma keessa jirtanoo? Dur gaafa facaasuun jiru adda tana akkanumatti dirreessisaa deemta. Wanni si dura dhaabbataa hin jirtu. Akkuma nama bishaan daakuu keessa deemtaa jechuudha. Keessa deemta. Garuu eegaa addi keenya rabbi dhagaa nyaachisu eegaa inni kute bakka amma addiitu nu jabaatteeti nuti kanuma walitti diru jirra. Isin walumaa diru jirtan. Isin walumaa diru jirtan jechuudha. Nuti amma walumaa dirra malee akka isaanitti daakuu hin dandeenye. Nuti duraanii haala duraanitti keessatti waldiroonis facaasoonis warri isa gargaaran warruma adda tanaati. Warra adda tanaa kana sobuu beeka ahilii qaba inni nurra feeshaalidha inni beekte sammuudha inni warra adda kanaa sobeetuma akkuma horiitti jechiin qotu ture isaanuma kana wal buqqaasee sammuudha jarri kunis amma nurra bare isaanuma nu dura dhaabbate. Obbo Waliddiroo Facaasoo yaada bareedaadhaan kannitanii jirtanii mee facaasoon maaltu mudate ammoo eessa jiran? Facaasoon dur adda tana balliseeti booda dubbiin karuma adda kanaan dhufte adda tana dhooftee baate achiin bakka egaa adda tana dhooftee baate booda akkasitti rabbii dhagaa nyaachisu achi keessatti kute boqote. Akkasii boqote jechuun obbo Facaasoon? Facaasoon akkasii boqote. Rabbi dhagaa nyaachisu jettaniiti du'aayii gootanii du'aayii tana isaas ni dhaammate. Dhagaa kanaatu keenya beeka. Haa dhagaa keessan? Dhagaa kanaa keenya irraa fagaannu. Sanii fi isallee rabbi dhagaa nyaachisu. Facaasoo fi Waliddiroos rabbi walumaan dhagaa nyaachisu jenna dhagaan kasaanii waan ta'eef. Dhabuu hin dandeenyu nuka. Ammas haasawni tokko kan dhagaamu isin bosonaa ol dhuftan malee sammuun teessan akkuma bosonaati waan ijaamus haasawamaa ni jedhama. Dubbiin tun hangam takka dhuga? Ka bosonaa dhufan jeelee ni kajiba nuti bosonaa illee hin qabnu. Bosonaa qabdan? Dhahumaa dhufne akkuma dhahaasane kaan nutti manii isin furan. Bakki irraa dhuftan ganda dhahaati sammuun teessanis akkuma dhahaati. Nuti tanamaan feenu teenya malee tanamaan taatu dhahaa bishaan yeroo neetti akkam ni sana. Gubbumarra yaa. Nutis dubbii namaan feenu akkasumatti teenyumaan horannee akkuma dhahaatan iyyaa. Ayyeegaa kabajamoo Waliddiroo Facaasoo rabbi isin haa xiqqeessu dalagaa teessan isin haa deebisu. Amiin. Xiqqoo kolfaaf. gaafa hiriira finfinneessanii amma mucaa saayib kiyyaatti wajjin hiriira osoo jirruuti leddaanuu poolisiin dhoyiteeti biyya kana gubbaa akkatti itee jira beetee fiigana dhufee caccabsaa boosaa mucaa saayib kootu naan jee maali du'uuf hin deema isattiin du'aa jakeessa rasaasa ittiin du'a bakka tokkotti ispaaltii butara ittiin du'a mina laali boon duutiin jira jakeessa rasaasa dadhaawanii min du'a ija tiyyaniin baladhamoo akkamiin ta'a isattiin du'a bakkaan du'a barbaadii du'uuf hin deema saayib sana addana ganda dhaammatee waan hundee dhaammatee aboo duun deemtu rasaasa reesin dhoyne ni itooyte malee ulee islaanii yaaboo saayib bakka rasaasa na dhaawanii barbal ulee miti sagaleen hin dhagaa sagalee rasaasaati jee akkasi gachiisee akkasi lafaa kaase jechuu kiyyaa fi hin duune jee. isa dura bakka rafeetii rafu jira osuma rafu jiruuti inni maal akkamitti rafeen beektaa waggaa rafu koo miila isaa kanarratti lafee hidhatee mallattoo akkisee lafaa ka'u miila isaa fakkaatu lafaa ka'ee rafee waggaa ciisu amma saayibni isaa maraataan tokko dhufe goos deemaa dhufe beektee isaa lafa gisee jiru lafatti arge miila irraa lafee hidhamtee jira miila irratti lafee hidhatee mallattoodhaaf amma guutana lafee miila irraa sanarraa hiikee miila isaa irratti hidhee waggaa kan dura kan lafee hidhatee rafee san gisee lafaa ka'u miila irra laala mallattoon isaa hin jirtu mallattoo isaa miila irra hin jirtu hay waggaa kan irra laalu saayib isaa irra jirtu hay boo kaasee lafaa lafeeti jamarraa fudhattee irraa miila keetti irratti hidhatte jennaan boodee muraa jeen miila keetti jijjiirame malee miila kee irratti hidhattee jeen deemasi maraata magaalaa cabte jennaan atumni man jirtu lafeen irraa hiikee maraata saaphiyaan jeeni. tokko beektaa akkuma mana fincaanii dhaqeetti mana fincaanii reeblibtuudha laafaadha beektaa akkuma irra gattaa'eetti achumaan kute lime beektaa inni quban qabu gurbaan eessa ture jee barbaadee kabiraan saayibni isaa barbaadee gizee dhabu sagaraa seenee gizee gattaa'u aboo mahammadni nan baaftu a'uuzu billahi mina sheexaana jimmaantu na yaam jee gizee dhabu aboo sagaraa keessaan jiraan abaas a'uuzu billahi fiigee bakka sanii deemee gizee maal taate ahun beeku sheexana naame isaa maqaa kiyya beeku akkasitti fiigee namni dirmachuudha akka sagaraa lammaffaa bakka isa booda dhaqeetu sagalee isaa dhagee akkasitti sagaraa keessaa baasanii jechuudha. maqaan kiyya Nu'umaan Mustafaadhaan naan jedhanii
Gaaf tokko ni beekta waa'ee ibidda dhuguu kanarratti gurbaa tokkotu sijaaraa qabsiifatee baafatee dukkaana bitatee harka baafatee magaalarra deemee aboo ibidda akka naajeetii gaafachuu jira. Ni deema ibidda nama itti kannu qarraan akka naajee kadhatanii dhabe yerooniif dhabu maal godhe seeta aboo ibiddaan akka naajeeraan qabsiifadha jee kadhatee dhabe osoo deemuutti magaalaa gudaa keessatti beete wanni kun dhufeeti mazzagaajaa keessa ol seenee aboo qarraan akka naajee kadhate. Waa itti qabsiisa. Waan itti qabsiifatuun jechuudha. Sijaaraa tana baafatee bara akkanatti harka qabatee deemaani. Amma hogguutana fuudhee ol seene madaba jimaarra gurguran tokkorra dhufeeti. Aboo qarraan akka ni jeeni beete. Hoodhu jeetti takanne hogguutti takannu fuudhee maal godhe eega qabsiifatee takka bukurraa godhe booda niin eebbise jeeti beekadhu sila amma inni eebbisuu isaati beete aboo deem jeenati addunyaa karattuu ibidde sin dhorkatini. Beekadhu uummata sijaaraa dhugu kanarraa silaaniif akka carraa ta'e guyyaa tokko rabbiin waliigalatti akka waliigalatti ibiddi qofa addunyaan irraa dhorkee duraa dhokoyse musiibaan isaan qabatte beekadhu. Toota keenya kabajamoo sagantaan har'aaf qindeeffannee kana fakkaata. Yaada qabdan gama raadiyoo daandii haqaatiin nuungaa hanqina keenyaa fi jabina keenyallee akka nu ibsitani. Isiniin jennaa gaa sagantaa tana gaggeessaa kan isin wajjin ture an Iidoo Alii Musaatiin ture. Anis Awwii Khadiirii ogeessa teeknikaa Hamzaa Booranaa wajjin ta'uudhaan gaa sagantaa kana kan isin biraan gahaa turre hanga walitti dachaanuuf torban gaarii isin haa ta'u. Horaa bulaa. Deebanaa.